Akkam jirtu fayyaa keessanii nagaa keessanii nageenyiif araarri waaqayyoo lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu. An nagaa kootii inni nagaa kiyya baay'isee immoo yoo nan dhugee kun maqaan isaa ololaa jedhu isin nagaa akka taatan nagaa guutuu akka qabdan abdiin qaba. Yaa aateebbaa nan dulloome ijoollee maali ijoollee waan dulluma namarraa dhorku natti argame asii dulloomaan jira ammoo maayini ijoollee beerreen ta'aa jira. Jirtu miti fayyaadha miti nagaadha miti ani jiraa gooftaa kooti faana galatu har'a jechuudha Firiyoot Taammiruu amma yoonaa turuu kootiyyuu firee koo dhiifama jechuudha bareedduu koo kormee koo cimtuu koo isa dhugaa baay'een ittiin boona dubartii cimtuu dubartii fakkeenyaa dubartii baay'ee natti toltudha firee akka carraa ta'ee wal agarreerra afaan Amaariffaatti nani fudhadhe seenaa ishee afaan Amaariffaarra jira gaafa ishiin taphattu bakka hawwii maanan faana sokkaa ture akka carraa ta'ee eventii tokko wayin immoo waan tokko irratti wal geenye turre jechuudha. Maaliif waa'ee Firiyoot Taammiruu kaaftee yoonaan jettan jechuudha. Firiyoot Taammiruu jechuun dubartii cimtuu moodeelistii turtee gaazexeessituu turtee akkasumas tola ooltota gargaaraa turtee fiilmiis hojjetaa turte reediyoo irrattis diraamaa adda addaa hojjetaa nama turedha. Akkasumallee gaazexeessituu eebenni wayin immoo warra boqqolloo jennuun nu gabaasaa turte jechuudha. Miidiyaa keenya miidiyaa boqqolloo jennuun firee akkanan qabsiifne ishee asumaan immoo si qaqqabe jechuudha. Naa kanaaf jechuudha firee kiyyaa baay'ee cimtuudha. Baay'ee dhusuma dhugaa dubartii cimtuu dubartii fakkeenyaa namaaf taatudha. Naaf dhusuma dhugaa kun siniin jedha jechuudha. Akka carraa ta'ee yookaan namni karaa ittiin nama qunnamu hin beekanii namni akkatti bahi malee akkatti galu hin beeku. Mucoon kun jechuudha fiilmii hojjechaa turte fiilmii odoo hojjettee magaalaan ishiin keessa jiraattu dhaloonni ishii mucaa Jimmatti dhalattee Gimbii Dambidoolotti guddattee achi immoo dhuftee Finfinneetti barattee achitti immoo amma jireenya ishii bushaluphettee Adaamaa keessa jiraachaa jirti. Odoo Finfinneedhaa imaltee gara Adaamaa jirtu mana ishee ga'uudhaaf daqiiqaa xiqqoo ishee haftee balaan konkolaataa irra ga'ee miila tokko dhabde. Miilli tokko dhabdee garuu jechuudha nama duubatti nama taa'ee miti nama cimtuu waan isin jedhe kanaaf jechuudha. Karaa ittiin namni qaama hir'uutti ta'u ni beekamu. Karaa baay'een namni qaama hir'uu ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf akka eebbuu dhalootan jechuun ta'uu danda'a. Eebbuun kun dhalootan kufteeti jechuudha. Karaa adda addaatiin fakkeenyaaf akka eenyu Asaffaati inni amma namatu kan isa waraanee paralaayizii ta'ee baay'eedha. Karaa adda addaatiin mudannoon adda addaa namatti dhufa. Akkatti manaa bahan hin beekan akkatti galan hin beekan amma gooftaan dhufutti of eeggodhumaaf eeggannaaf gochuudhaaf kunnarra hin ga'u hin jedhan jechuudha. Nama beerreefu dargaggeessa fiigdeen quufne nama moodeelistii gaazexeessituu leefu mul'ataa jirtu nan argama nan mul'adha akkasiidhaa jirtu kana fuudheetuma miila irraa qabatu godhee kute. Seexanadha malee kun macheef bagma lubbuun keeyyuu nuuf oolee firee koo bareedduu koo dhugaa baay'een jaalladha baay'ee natti tolti jechuudha. Haasaa ishii dhaggeeffadheen quufu akka carraa har'a dubbii iddoo kan hojjetaa jiru sa'aatii 3 gubbaa irratti jechuudha. Oggaasin kanaas ilaaltan achi immoo gammadaa shoorra bareedduun keenya darbaa jirti. Viidiyoo kana fixanitti wayin immoo dhume booda dhattanii gammadaa shoo biraa laaltu. Gammadaa shoo naa kaffalta maaliif tola sii beeksisa gurbaa. Gammadaa shoo irratti inni dhiyeessiti jechuudha jechuudha. Oduu isin kana ilaalaa jirtanii ani immoo TV kiyyaan gammadaa shoo irratti taa'ee firee koo jaalatamtuu kun ilaala jechuudha. Simbiraan silkiidhaan TV koo irratti immoo firee koon ilaala jechuudha. Fireen dubartii cimtuudha. Dubartii baay'ee jechuudha. Akkasitti cimaa maafan cimtuudha isiniin jedha seetan akkasitti cimuu qabu. Shamarran cimtuu ta'uu qabdi. Shamarran dadhabduun jaaladhu dhugaa rabbii.
fayyoon kanaaf natti tolti. Cimtuudha fayyoon isa jechuudha. Shamarran keessaa dhugaa kaayyoo ishiitiif jireenya ishiitiif cimtuudha. Akkasuma jechuudha fireen isa kaa miirri koo narraa cite hin jennee miilli koo narraa cite amma wiilcharii irratti an taa'ee afan jennee hin sossootee miila ishii hin hojjechiifattee jechuudha artifishaalee isaan booda jechuudha huduma deemtuu dhumattuu amma as dhiyeenya irratti jechuudha Oostiraaliyaa allatti badhaasa tokko fudhatteetti badhaafamte jechuudha $5,000 baga gammadde bilbilaan bilbilee baga gammadde jedheenirra miidiyaa kootiin garuu baga gammadde jenneeni asumaan dhiifama firee koo amma ammaatti turuu kootiif jechuudha torbee lama fixeera baga gammadde qashtii koo bareedduu koo bagatti milkooftee baga warra qaama dhabeeyyiidhaaf sagalee nuuf taata jennee an abdii sirratti godhannu afaan keenyaan nu dubbatta jennee nu qabsoofta jennee abdii sirratti godhanna waan ta'eef firee keenya asumaan sitti boonnasi akkaati cimsitee kana caala hojjettu sitirratti abdii guddaan qaba isuma dhugaa abdii guddaan qaba kanaaf jechuudha namoonni keessan hedduun keenya OBN irrattis ta'ee afaan Oromoo jiran hundumaa irratti miidiyaa jiran irratti boot godhamaa ture ani shiidhaaf jedhee jechuudha gara imeelii kudhanii oliin bootii goonee fi maaliif bakka mo'achuu qabdisa jedhu keessa koo akka ishiin mootu ani duruma isaayyuu bareera immootis jedhee jechuun riikardii cabsite bara bootliidhaan leenca keenya korma keenya dhugaa rabbii firee koo qashtii koo isa dhugaa gaafa ishiin dhagahu gaafa argu jechuudha faanaan boo'e gaafa siif bilbiluu fi dadhabee nan dhiise guyyaa sana jechuudha boo'ee nan gammade gammachuun na bochise malee gaddeenii miti jechuudha bariitu isaan bilbilee fi guyyaa lammaffaatti jechuudha tiintu jedheenira gaaf tokko waaqayyo yoo jedhee manuma koo dhuftee kallattii dhumaan eebbuu faana nagartu jedheen abdadhaa gaafa rabbi jedhe jechuudha kanaafiyyuu firee kiyyaa baga gammaddee baga mootee baga injifattee akkasumas immoo shamarran keenya fakkeenya shirra qaama hir'uu nama dhorkuu qaama hir'uu ta'uuni nama daangessu jedhamee hojjechuun hin danda'ama fuulduratti bahuun hin danda'ama adeemuun hin danda'ama akkasin cimtaniifan jechuudha shamarran kana fakkeenya godhee ani isinii fidee seenonni ishii guutee jira afaan beektaniin afaan Oromootiin hojjettan afaan Amaariffaatiin hojjettan afaan Oromoo Addis Ababa ከተማ አስተዳደሪን ቀበን ሚዲያ ቀበኒን afaan Oromoo ETV irratti afaan Oromoo boqqolloo irratti afaan Oromoo OBN baala sin jira ka miidiyaa qabnu hundumarra jirti seenaa shi bal'inaan sirriitti dhaggeeffadhaa irraa barattu itti hubattu itti gammaddu akkuma kootti jechuudha wareen jalaalam deegama gambula bye bye Rico baga gammaddisiin jechuudha maakan mananii fi shamarran biraatiif fakkeenya akka ta'amuuf jedheni nagaatti bye 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 bye